الله الله ربي غيا نيغرتاني بيتا ركوتيا ونوسين قدي أمريتيا تلشينا بريتشي جروتيا وانا تناقوتي جروتيا إسلام ما هروهيتيا ورم ما هندي غيا الدم باسوه هنگ جروتيا إسلام ما الله الله ربي غيا نيغرتاني بيتا ركوتيا ونوسين قدي أمريتيا تلشينا بريتشي جروتيا وانا تناقوتي جروتي أبابي ديوتي أكثر ميريا لا تاني مباركي كابسي سمالو مالو جتني ولا لا تختار كان ترى قدي بقى أكا أرفيت كده في كودا أكان لنا كابسي بني دبچونكو أكا سيني يادا إنتاني كيسة كالتاني لا تاني كيسة كالتاني وان تان دوغورا كسي دباني كان مالي بي وان تاني غابا سنة والتبوي سأوما ميجي دوغا لتاني polisi da wala le hidame sakana kasiti barada duguma sawai samira mo ni yudu batena saati sana mira ke sagale tabachu sato do gora nakate ofici budate mangudo ramon darbama endalbamu enyunu mangudo darbon dandau kulo jar sodini abba kenya tanu heddu tarjiru riwon kenyas ittidabalamani hala kanan tumurame afona lillah wali jadame akkasitti dhumatee jira kanaaf amma kera sira dhungatte boqona wade tayi kanaaf wali yaanne to bantu ko wali yaanne saniyyu galatooma ulfadha isinin jaalladha abdo ki yama gammat isinin kabaja dubbiin akkas namoonni hedduun immoo bilbiltanii cinqamaa turtanii dhugaa rabbii dubbachuudhaaf gara kootiin hedduun keessan bilbiltanii adaraa rabbii messenjera kan sanu kenni kan kes nu kenni messenjera walitina telegrami wayya whatsapp wayya walitina summa sin dubanna jechun kesan ndaga galatoma elmanamatu naga barbada naga wa hunda cala sin tufachu yokammo sin jibbu utun tane aka jarrate namotu mananno kana jiran manguddota nanno kana jiran dabarfanne bakka manatto fitanni wa bira fakata amma simmo manguddonni bellamatani guyya kana dumna achirra sochoina jedhani waan nu qabani jiranuu fi biyya biraatti yookiin immoo messenjera keessaan dubbiin kun hin taatu jennee guyyaadhaa eegaa turre kunoo maanguddoonnis dhufanii maanguddoo yeroo inni immoo jara shabaabaa labiyaatti argitan qofaa osoo hin taane maanguddoota abbaa keenya ta'an hedduutu dhufee dubbatee haqa nuu kaa'e jaarsa dhattus seera dhattus dubbii dhumataa kanaaf kunoo abbaa keenya kanatti si buqe biiti abbaa boritti kush media network illas jira tokko isaanii nama baay'ee jaallanuuf kabajnu namni beekan jiru kana Ameerikaa kana Awustiraaliyaa kana kola dulloomanii biyya baambor keenya abbaa borii tokko shee saalii jiru shee awwal illee dhufanii dhimmoo isaan qabateenaan deebi'ee xaba ijoollee miti akka carraatee rakkoon isaan mudannaan deebi'anii akkasitti dhufanidha nama guddaa kana fakkaatu lakkii ka'aa deemaa fixannu jedhamu. baik zor sanan dalam sagawa ayye hundi keessanu galatoomaadha akka tasa namoonni jarri kun hiriyaa keessa jirtanii yeroo dheeraa naa bilbilaa turtanii bilbila isin irraa kaasuu didee fi warri isin irraa kaasillee dhimma isin nutti kennatanii waan isin nuu bilbiltaniif bakka hangeenya jirra akka hiriyummaatti akka jaarsatti hundi keessan galatoomaa ulfaadhaa isin jenna dhiifama guddaa garuu namoonni akka tasaa bilbila isin irraa kaasan namoonni hedduu waan jiran arganneef natti bilbilaa turtanii dhimma isaanii kanarra waan jiruuf isin irraa kaasuu hin dandeenye hundi keessanuu galatoomaa ulfaadhaa hundi keessanuu dhaamsa kennadhaa. Akkam jirtan fayyaa keessanii Oromoon ani waan biraan dhaamu Abte Balal gaazexeessaa Kuushi Media dhugaa dubbachuudhaa fi ani waan biraan dhaamu araaramuu isaaniitii miti kaanii dhaamu ijoolleen Oromoo sooshaal miidiyaa kanarra jirtan gaafa Oromoon lama wal lole gartuu qooddanii
waan sana araarsuurra dhiistanii gartuu qooddanii dhimmoota dhuunfaatiif yookiin fooloo barbaachaa fi gamaa gamanaa walitti hin duulchisinaa waan sana laaffisaa malee hin jabeessinaa. Oromoon akkanumatti araarama keessattuu namni bakka tokko jiru namni magaalaa tokko jiru hin araarama. Warri hamtuu dubbattan warri waan hin taane dubbattan har'a eessa dhaqxan boru ganama maal jettanii dubbattan waa'ee namoota kanaa. Kanaafidha waa'ee namoonni gaafa wal lolan maaliif wal lolan akkamitti araarsina waan jedhu irratti xiyyeeffadhaayi dogoggoree jira. Obboleessi keenya Mubaarakis akkasuma dhiifama gaafatee jira haadha warra isaa dhiifama gaafatee jira. Akka carraa ta'ee wantoonni hin dubbatan dubbatamanii jiranii wantoonni hin dubbataman sunniin hundiyyuu gaafa guyyaan gahe bira darbama jechuudha. Gaafa guyyaan gahe gaafa bira darbamu namoonni gidduu seentanii asliin isin hin kadhanne Mubaarak isin hin kadhanne akka Arsiitti asliin bakka hin buune akka Jimmaatti Mubaarak bakka hin buune gaafa Oromoon lama wal lolu gidduu dhaabbatanii gamaa gamanaa ulee darbachuurra jarri kun akka araaraman jarri kun akka tokko ta'an akka walitti dhufan hanga dandeessan hundaan taasisu waan gaarii dubbadha akkana hin godhinaa jedhaaniiti keessaan gorsaa yoo didanii isinii gaman gadi baatanii nama walitti hin araaramu jedhee dide yoo irratti dulta rakkina hin qabu yoo isaan araaramuu didanii jechuudha namni hin araaramu fudhadhu yoo jedhe sheexana jechuudha namni sun nama san irratti yoo dulta rakkina hin qabu garuu osoo gamaa gamanaa iyyuu waan tokko hin hubatiin gamaa gamana baatanii garee qooddatanii gaafa walitti deemtan jarri sun akka walitti hin araaramne akka garaagarummaan gidduu isaaniitti bal'achaa deemu gootu waan ta'eef har'aaf kun darbee jira garuu fuulduraattiifuu ajandaa xiqqoo qabatanii fuulduratti hin deeminaa isiniin jedha ulfaadhaa fayyaa ta'a galatooma. Zaalfee feegaan uummata kiyya qaalil gaana. Jaarsota keessaa jaarsota gurguddoo ajaa'ibbaa jiran. Ajaa'ibbaa sheexxaaya. Maraafuu amma warri gamaa gamanaa. Sagalee ol fuudhii warri gamaa gamanaa yoo dura waa dubbataatiin hin jirtan araarri kun sila lafatti goonetiin hin viidiyoo seenuu dhaguu hin dandeenyaa kanaafuu isinillee nu wajjin aara qabdanii kan wajjin aartanis kamaal jettanis guutuun keessanuu araaramanii jiranii obboleeyyan araaramtee jirti walitti fayyitee jirti isinillee warri koomantii waa waliin jettan warri viidiyoo namarratti dalaydanii waa waliin jettan rabbi isinii haadhii irraleen isinii dhiifti guutuun keessanuu akkuma namni walii fixatu kanatti keessodhaan garaadhaan walii fixaa dubbii hafarsuun bareeda miti ilmaan Oromoo obboleeyya walitti araaramuu walitti fayyuun waan jiraati tanuma isiniin jedha ani xumuradheera kalifayyoo waan jedhu. Ashama harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii fayyuma baga jiraatan isiniin jecha egaa dubbiin xumuramee jira araaramanii jiru maashaallah hundi keessan warri gidduu deemtanii koomentii jechuudha jedha deemtanii achi asliin akkas jedhaara Mubaarak asii akkas jedhaara jedhaa turtanis hundi keessan dubbiin dhumeera duraanuu jarri hiriyaadhaa wal jaallatu hin beektu kanaafuu sheexanni immoo nama wal jaallatu gidduu hinuma jira namoonni immoo nutti bilbiltanii guyyaa sana bakka garaagaraa irraa jechuudha jarri bilbila isin jedha kaasuu dinnaan nu gaafachaa turtan waa'ee asliis waa'ee Mubaarakis yoo xiqqaate nama 30 oli kan natti bilbiltanii baay'ee galatoomaa isiniin jennaa hundi keessaniyyuu osoo gara nan laaliin gara kanan laaliin namoonni baay'een bilbiltanii dafii nu qaqqabii waan saanuu barii jennaan isiniyyuu kan natti hime ani nageenye sintu bilbilee nutti hime kanaafuu galatoomaa isiniin jennaa araaramaniiru nagaan bu'eeraa gammadaa hundi jaraayyuu akkuma duriitti deebi'aniiru isiniin jennaa nagaa nuuf ta'a dubbiin dhumeera. Kanuma galatooma isuma dhugaa rabbiitti ani ijoolleen gamaa gamana duulamaa ture anu fi kiyya hin agarre. In agarree hin dhageeffanne waan ta'eef maaliif emooshin of godhuun barbaanne in agarree warri akka carraa ta'ee jidduu lamaan gortanii walitti aartan yoo jiraatan hin jira girgirri hin dhabamu ka girgirri leelebaa himachaa jedhanii miidiyaa ho'ifachuuf jecha waan ajandaa nama dhuunfaa kana namni illee hin jaalata waan laaluuf kun personal case tureeyyuu namni illee waan laaluuf ajandaan hin dhabamu I think guyyaa sana akka carraa ta'ee aarii homaa wajjin irrisaa dheeraa rafee so gabaabumatti maal isin jechuu barbaada jechuudha. Ijoollee keenya warri garaa garaa dubbii ooftan. Ila an tokkoon farratti aguma afaan hin haasawsan keessi kiyya qulqulluudha. Daba kana hin beeku. Lammaffaa irratti an Mubaarak qofa osoo hin taane maammerraa eegalee maatii isaanii akka obboleewwan kiyyaatti akka maatii wajjin dhaladheetti ilaala. Hammeenya tokko garaa namaa rabbitu beeka anamma haga isaan jaaladhu isaaf maammellee obboleettii isallee jaartii isallee anatu uf beeka haga isaan na jaalatan rabbitu beeka waan ta'eef haga ofii nama jaalattu beekta malee haga namni si jaalatu hin beektu sinii galee kanaaf jechuudha haga feetan waan feetanitti fudhaa isin yoo feetan Mubaarakiin gandummaaf aarafi yoo feetan furdinnaaf aarafi yoo feetan qabeenyaaf aarafi yoo feetan homa feetaniif ana caalaa jaalachuu fi aaruu fi dandeettu na caalaa jaalachuu even ani an jechuudha
akka nama tokkootti nama baay'ee jaaladhuudha waan ta'eef isa qofa osoo hin taane obboleessaa hangafaa isin galee akka maalitti waan ulaalu waan ta'eef waan akkasii akka waan xilaatummaaf yookiin isa miidhuuf yookiin waan biraaf waan akkasii godhetti akka hin fudhanne akka naa hubattan barbaada hordoftoonni fi jaalattoonni kiyyas kan mubaarakillee yaa imaan waliin nu fide homagaa gizee san ta'e waliin nu fide inni illee araarsuuf dhufe nu araarsuuf dhufe araara san keessa dubbiin kun hundi bal'atee bakka kana genne malee ana mubaarak gadoo walirraa qabnu tokko hin jiru qiimiin bubbule waan hin jiru yeroo san wanni achitti wal arrabsine ija hamtuu wallaalle hin jiru waan ta'eef ijoolleen akka carraa ta'e sababaa kenne waliin ooddan walitti aartan yoo jiraattan dhiifama waliif godha namoonni immoo sababaa mubaarakiif natti aartan yookiin sababa keessatti malee namni ol bahee afaan badaa dubbate hin jiru maamadawa bawusti እና ሆራለን እሱን እና ባኪያብ akka carraa ta'e waan jiruutti fakkaatu akka carraa ta'e mubaarakitti aartan yoo jiraattan dhiifama godhaa fi asoo abbaa ta'e as jirta dhiifama godhaa fi namni immoo mubaarakiif jecha irratti aartan yoo jiraattan maal isin jedhu an duraanuu isinitti hin aarre mubaarakiif jecha irratti aartan na arrabsitan even namni lafumaa kaataniitumaan anuma jibbitan yoo jiraattan ani isinitti hin aaru waan ta'eef rakkoo miti saayidame ofur ajandaa godhachuu na arrabsuu maal jechuu mirga qabdu koomentii jalatti yommuu haasawni keessan na dabbaraan koomentii qabtaan biratti ol deebisa waan ta'eef rakkoo miti kanaaf nuti obbolaadha ani adhas borus iftaanis mubaarak obboleessa kiyya waan ta'eef afooyinaa lillaahi warra akka carraa rifattan ijoolleen kun hiriyyaadha maaliif wal dhaban maaliif gargar baa warra jetta yoo jiraattan waaqayyo adda nun baasin biyya tokko jirra kanuma du'aayi nuu godha girrigirri dhiisaa oromo nama addaan fageessuuf hin yaalina wakkabaan uumina በጣም ነው የምንወዳችሁ በጣም ነው የምናከብራችሁ ሲኒገሬ አማ የሮዘን ከገረ ሙባረክ ጎሬ አና አረፍ ከገረ ኪየ ጎሬ ከጨራ ሙባረክ የተቀበለ ወንጅራተ እንጅሩ ሌዳ አጃርቱማ ጊዜ ከነንም ሊኩን እሲን ፍለተ ይፈም እንጅሩ አንተ ፊ هذا مشكلة كبير يرو براتي فويو يرو نمني دوفا لما ولولا جدون قالنا مالب كذا أرى من نمني إسم فدة تنجر وان تايف أما نمني من نما كوبا أفريدتي كوما لمرتي سوراكي يقلبت فانا رصات رجرا I know أما يرو كرت تنجر تكونو يرو سرطو تبا إنسلالا توري isi amma akka carraayyaa dhadhamu cayyoo ana gaafa biyya chaayinaa jiru distii keessa nyaadhu takka fidattee kadhataa bulan maqaa dhabuun barbaadu namni ima nama arga ijji ima nama arga anaa jechuu anaa isiniif jecha dooktoriin keessan biyya chaayinaatti biyyan beeyne keessatti distii keessaa gaafa rakkoo keessa ta'e nyaatu sarra porofaayilii kaayattee akkamitti mubee keenya tuqa abbaa miskina dhugaadha mubaarak keessa qofaa miti kiyya anaaf kiyya isiniif keessan kenna fi kiyyaan garagaram rakkoon ijoollee kennamaa inni kenna fi kiyyaa gara hin beeytan mubaarak keessani anaaf kiyya yeegilnino argitanii amma akkanatti isini galee isiniif dhugaadha keessani anaaf kiyya waa hundaan itti dhiyaadha biyya tokko jirra wajji oolla wajji bulla rakkoo bal'oo waliin dabarsine isini galee የግልን ነው ማለት ነው የግል ካምፓኒ ነው ለኔ እስኒፎ ከሰኒ በቃ ከሰን ሁንደ ስኒ ገለ ካራፊ አማ በቃ ወሬ አከሲሱን ፋማ በቃ ምንም ፊደቴ ዲፋም ሲንጋፎ ጅሩ ሸምዳዩ አማ ዶክተር ኢታኒ ቲማለ ወነ አከሲሱን ሱንሱን ሸምዳ የሮ ብራቲፉ የሮ ነብና ማወሎለ ጊዜ ነብሱ ለማን አራራ በኮቀት ያፍተዋንተ በጣም አስቸጋሪ ነው ስኒ ገለ አስቸጋሪ ነው አማ አስቸጋሪ ዳ አስቸጋሪ ዳ ዶክተሪን ገሩ ዋን ንጀቸ በረታን ዋንተ ፍሩም ስኒ ተራን nama biraatiif malee በጣም itti waan akkasiisan fadhiisa baay'ee isin jaalannaa baay'ee isin gabanya isinitti dheerateera sa'aatiin ICU ana mubaarak boru tawa beellamaa qabna ana mubaarak boru tawa beellamaa qabna mee warri gaaf kaanarra gortanii mubaarak hidharsa mubaarak irra gortanii arrabsan san leenca tokko nuu qopheessa boru tawa beellamaa qabna sa'a kan mee deeggartoonni keenya sun jechuudha warri kuma sadi kuma afurratti nu arrabsaa turtan san
labumeef deeggartoonni hubee leenca qopheessa laneef leenca qopheessa wal dorgomsiisa haala akka godhamuu qabu tiktook irratti malee suuraa wal galabaxanii ajandaa wal godhachuu miti isinii galee amma isinii galaara tifaamuuna wala maa tifaamuun jedhe shayitichi akkasi hundumaafuu baay'ee isin jaalanna yaa'u duraanullee gaafa daa'ima yoo namni lama wal lolu bakka namni ummaan shan osoo nulaala jennee akkasuma ajandaa nama godhachuu turreerra amma guddanneerra waan taaneef nama gurguddaa areeda baaseera isin galee kanaaf dhuguma rabbiitti ani isin dhiise hunda keessanuu warra mubaarakiif jechaa miti lafumaa kaatanii na jibbitan an isinii dhiiseera rabbi isinii haa dhiisu wallaahi ummata miskiina kana ummata arjaa kana ummata gara laafeessa kana ifin anaa sababaa godhee akka carraa ta'ee arraafamee akka carraa ta'ee waliin buunee akka carraa ta'ee mana poolisaa hunda wal geessinee akka carraa ta'ee dubartiin garaa qabdu nu jidduu daddarbamte sababaa godhatanii arraafamee miti akkanumatti namni lafaa kaatee bakka na jibbitu aynaaw namni yeroo na argu nyaanni irraa gadi hin deemne suuraa kiyya argu viidiyoo kiyya argu nyaanni ol fiiguu jira hin beekaan ani isaa sanillee rabbii kiyyaa jecha sii dhiisu hunduma keessanuu rabbi badii keessan hunda isinii haa dhiisu fi amaanillaa باي باي مع السلامة سوطنة تسيك مقاساس نتمه نبرو بربانا مكانكو إبليسي مكانكو كمبرا أبا قمتشيسي فتججو فينام بكديم تديسي لكني سجدين أنو من ربي ججاب قد سالي يونرا سقلبي إبليس اسنان جدي أتو درققيسا تكفتا جده توبچو دنديسا فتججو فينان زايب قوتي صلاة قيديسي وجدهمنا كي زناز دبلته كنشيشا في كمري نتو أركا قبقنون داتو أمري yeroo gabaabdutti haala mijeessa baasii tokko malee anatu si geessa abshiir saahiba koo jechuun na jabeessa